mana kiristaanaa keessaa hin ari'amu. Alaa hin ari'amu. Ijoolleen kun eessa deemnaa jedha. Kana namni baay'een karaa Wallaggaa kana iddoon dhaloota isaa jedha namoonni baay'een akkasumas kun immoo Shawaadha jedha. Mee isin immoo har'aasumaan ibsa nu godhaa adda nu baasa. Manni kiristaanaa keenya rakkoo baay'ee qabdi. Keessattuu kiristaanonni bakka garagaraatti yerootti isa dhumaa jiran miti mana kiristaanaa meeqa cufameera. Ijaa fi qalbiirraa addaaf addunyaarraa na oolchaa jecha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Chaanaalii Urjii Tawaahidoo warri hordoftan hundumti keessanii akkam jirtu? Akkam yoo nageessan akkam turtan? Egaa guyyaa har'aa dhugaa dubbachuu fi keessummaa kabajaa godhannee kan argame nu jidduutti. Obboleessa keenya baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu gama sooshaal miidiyaatiin kan beektan faarfataa obboleessa keenya Naatii qabannee jirra. Baga nagaan dhuftan obboleessa keenya. Egaa obboleessa keenya baay'ee jaallannuuf baay'ee kabajnu Naatii yookaas immoo Akiliiluun beektu. Guyyaa har'aa nu jidduutti argamaniiru gaaffiiwwan tokko gaafanne isaanis immoo deebii kan nuuf laatu ta'a. Mee Naatiin namoonni baay'een Naatii kana namni baay'een karaa Wallaggaa kana iddoon dhaloota isaa jedha namoonni baay'een akkasumas kun immoo Shawaadha jedha. Mee isin immoo har'aasumaan ibsa nu godhaa adda nu baasa. Gaaffii gaariidha. Egaa jalqabuma ni Wallaggattis dhaladhu Shawaa kanas ta'u iddoo kamiyyuu yoo ta'e kanaaf rakkoon qabu. Oromiyaan anuma keenya filattees miti gad dhalattu. Ta'us gaa namni immoo bakka dhalootaa qe'ee qaba. Ani kan inni dhaladhe Shawaa Lixaadha. Shawaa Lixaa. Rooma keessatti Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa mana Gindabarat magaalaa Kaachisitti dhaladhe. Mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Kaachisitti jechaadha. Ani kanan guddadhe. Tajaajilaan guddadhe. Tajaajila keessa jalqaba gara mana kiristaanaa yeroo dhaqxutti daa'imummaan immoo dargaggummaa keessadha mana kiristaanaa kan dhaqxu. Baay'ee dur nan deema ture beektaani garuu daa'imummaadhaan hin dhaqee mana keenyaa xinnoo hunduu amantii isaatti cimaadha. Keessattuu harmeen koo baay'ee cimtuudha. Haa ta'uutii dur nan deeman ture barreessuu hin beeku akkasuma luukii wayii fudheen deema beektaa. Luukii fudhadheen deema nama naa barreessa waan jedhus immoo hin beeku fudheetu mangalaa. San booda gidduutti immoo nan dhiise. San booda haati koo bakka ofuma ishii na loltee na xuriitee deemsii malee booda achi deeme. Yeroo deemtu gara mana sanbataati moo mana abinnaatiidhaan deemtu? Lamaanuu barachaa ture. Garuu jalqaba bartoota daa'immaniitiin. Bartoota daa'immanii barannee keessa sirriitti waan baay'ee barannee yeroo sun barsiisonni jiran sirriitti nu qaranii itti aansee immoo gaafa xinnoo ol guddan bartoota dilbataati gidduuttis immoo barumsa abinnaati. Baay'ee namatti tola dhugaa Waaqayyoo. Egaa obboleessi keenya faarfataa Naatiin akkuma beekamu tajaajilaadha. Mee gara tajaajilaatiin gama tajaajilaatti tajaajilli maalii? Tajaajila waa'ee tajaajilaa nuuf ibsamee asuma. Egaa tajaajilli baay'ee tajaajilli gaafa jedhamu wayii tajaajiluudha wayii tajaajilamuudha. Amma namni keenya gaafa waa'ee tajaajilaa kaasu tajaajilli tajaajiluudhuma qofa yookaan barsiisuu yookaan qaddasuu yookaan faarfachuu kana godhee ilaala. Nama qofa ilaala. Haa ta'uutii garuu tajaajila gaafa jennu tajaajiluu fi tajaajilamuudha. Namni immoo karaa garaagaraatiin tajaajiluu danda'a. Keessattuu nuti mana kiristaanaatti guddanne kana keessatti kiristaanni tokko mana kiristaanaa isaa karaa baay'ee tajaajila. Inni kennaa qabu kennaa isaatiin faarfatee, qaddasee, barsiisee, gorsee karaa garaagaraa tajaajiluu danda'a jechaadha. Inni kana immoo hin qabne humna qabanullee tajaajiluu danda'a. Tajaajila waan ta'eef. Qarshii qabuunis tajaajiluu danda'a. Beekumsa qabuunis kun tajaajila jedhama jechaadha si galee. Kanaaf haala kanaan tajaajilli daangaan qabu kennaadha.
tajaajilli filamuudha. Tajaajilli waan baay'eedha jechuudha. Isa beekee. Tajaajila keessatti amma isin kaa dhugaa dubbachuu fi daa'imummaa kaastanidha akka tajaajila eegaltanii. Daa'imummaa kaastanii yeroo eegaltan kanatti mee tajaajila irraa wanti sirraa uumuu qaba yookaan immoo waan kun hundi sirraa tajaajiltoota irraas ta'e tajaajilaa tokkorraa tajaajilaan tokkos immoo maal akka gochuu qabu mee asumaan ibsanuu laata? Egaa gaaffii kana deebisuuf illee gaanii gahaa miti. Kana gaaffisiin jedhu. Egaa warroonni nu caalanis hedduun isaanii jiru miti. Haa ta'uti egaa ijaa fi qalbiirraa addaaf addunyaarraa na oolchaa jecha maal seeti amma waan tajaajila keenya keessatti yookaan tajaajila mana kiristaanaa keessatti wanti dabalamus waan irrattus hin qabnu mana kiristaanaa. Haa ta'uti adeemsa keessa wantoonni namoonni fidantu. Namoonni dabalan kan itti dabalan. Fakkeenyaaf amma waan baay'ee yoo ilaalle amma samoonuma kana guyyaa guyyaadhaan manni kiristaanaa keenya ajandaan dhabu. Kiristaanonni hin dhumu. Sababa kiristaanonni itti dhuman sana faloon hin jiru. Furmaan hin jiru. Kiristaanummaan akkasuma. Yeroomaa fi yaanii akkasuma. Kanaaf kiristaanummaan gaa waan baay'eedha. Qorumsaan kan guutame duuti jira waan garaagaraatu jira. Haa ta'uti mana kiristaanaa keenya keessaa otoo hafee jedhee kanan yaaduun bakka akkamsiin agul kiristinnaa jedhamu hin jira sii galee cal jedhaniituma Kiristoos waaqumarraa bu'ee waan yeroo hunda waan isaan jedhan sun kan isaaniif raawwatu kan itti fakkaatu jechaadha. Kiristoosii waanuma salphaatti waanuma hin taanetti waanuma qodaatti yeroo waamnu jira sii galee. Kana jechuun amma fakkeenya manni kiristaanaa keenya rakkoo baay'ee qaba. Keessattuu kiristaanonni bakka garagaraatti yerootti isa dhumaa jiran miti mana kiristaanaa meeqa cufameera. Naannoon inni itti dhaladheemma mana kiristaanaa tokko qofa seeraan tajaajilaa jira. Isayyuu isa magaalaa keessaa bakka inni itti dhaladhe. Inni kaan ji'atti yeroo tokko tasa. Reefu ijoolleen ciccimoon tokko jiru sababa isaaniitti sanbata guddaa torbanitti tokko yookaan immoo torban lamaan tokko fa'aa akka banamu taasisaa jiru jechaadha. Sababni isaa kun sababa manni kiristaanaa keenya gadi buuteen hojjenneef argite. Kanaafiyyuu amma yeroo tokko mana kiristaanaa keessatti nama dhiibu. Alatti immoo amantaan kun kan nafxanyaati. Amantaan kun kan amaaraati siin jedhu. Namni wangeela hin beekne kan saba tokkooti siin jedha. Maaliif mana kiristaanaa keenya keessa olaantummaa saba tokkootu mul'ata yeroo hunda si galee. Olaantummaa saba tokkootu mul'ata. Eesiin isaan isaaniiti, daaqoon isaan isaaniiti, faarfataan isaaniiti. Isaaniin ala waaqayyoon uummatan dhagahu jechaadha akkasi. Kanaafuu amma kun mana kiristaanaa keessaa hin baanetti asimaan dubbii tokko waan na yaaddachiiste sii galee tajaajilaaf gara asallaa kana deemee ijoolleen asallaa baay'ee miira keessa galanii dubbatu. Dhugaan siin jedha imimmaantu natti dhufe bakka hin taa'u. Maaliif mana kiristaanaa eenyu ijaareetti isin dhuftanii utaaltu jedhamanii. Ilaali. Ijoolleen sun hidda dhaloota isaaniiti. Bakka itti dhalatan, bakka itti guddatan, qe'ee isaaniiti. Isaan kun iddoo biraatii dhufanii mana kiristaanaa eenyu ijaareetti utaaltuu jedhu. Gaafa ijoolleen kun gadi bahan immoo amantaa nafxanyaa musliimnis waaqeffataanis amantaa nafxanyaa waaqessitoodha. Mana kiristaanaa keessaa hin ari'amu. Alaa hin ari'amu. Ijoolleen kun eessa deemnaa jedha. Kanaaf tawaahidoo atfarsim tawaahidoo axxafaam akkas jedhamu. No galee har'a tawaahidoo axxafaam garuu ati har'a Sooriyaa ilaali, Turkii ilaali. Turkii fa'aa yaa'iin guguddaa addunyaa kanarratti Efesoon fa'aa kanarratti taa'amee turedha. Har'a Turkii parsantii 5 hin caaltu kiristaanaa hin jirtu achi keessa. Hunduu musliima. Sooriyaa biyya abbaa Efreem fa'aati. Amma garuu akkasitti. Amma akkasidha. Liibiyaa fa'aa ilaalle biyya kiristaanaa turan amma musliima bichaadha. Naashinaal riilijiin godhataniiru. Biheeraawwii ba'aal jedhamu san jechuudha. Musliim. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti immoo kun akka hin dhufne kan godhu maalidha? Haala kanaan jechaadha. Namni kiristaanummaa dagate, namni waaqayyoon wallaale yoo haa xiqqaatu ati har'a cubbamaa ta'e. Ani amma dubbachaa hin jira miti cubbuun koo namoota nu raawwachaa jiran kanaa olidha. Nan beeku. Egalee ani cubbamaadha.
Garuu ati har'a cubbamaa taatus daqiiqaa tokkoof waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduu qabda. Sigalee jiraattee har'a nyaattee dhugdee nama rukuttee ajjeestee falatte akkas gochuu qofa miti. Hamaa yaaduu miti. Namatti soba murteessuu qofa miti. Mana kiristaanaatti nama ari'uu qofa miti. Kana keessa boru jireenyi biraa akka jiru beekuu qabdaa jechaadha. Yaadachuu qabda. Sigalee kanaaf tawaahidoo atfarsim garuu deemtee paappaasii tokko deemtee eesii tokkotti galteennaan hin banne jechuudha. Ammayyuu meeshaalee sigalee yoo fudhatte amma mana amantaa 36 olidha kan cufamee jiru. Dhugaa dubbannu yoo ta'e asuma naannoo kana liiban dukkaana naannoo Bishooftuu jala jirti garuu badas dirree gadi jechuudha yoo ilaalte. Amma tokko naannoo sun baay'isee ati kaaste sababa gadaamii abbootii fi malee yoona hin jiru jechuudha. Naa gadi bu'amee hin hojjetamne jechuudha. Hin hojjetamne. Kanaaf tawaahidoo atfarsimiin maayikii qabatanii waltajjii irraa geeraruun sirrii miti. Gadi bu'anii haa hojjetanii uummata kiristaana kanaa ilaalanii afaan isaaniitiin haa barsiisanii